high-profile political leaders starting the assassination of an Oromo activist and singer Hachalu Hundeessaa on June 29, 2002. All the chaos and the problems in that country started following the assassination of Hachalu. Hachalu, as I said, is one of the very young, prominent Oromo singer. He was one of Oromo nationalists, and he advocates for the marginalized Oromo people. What we know his position, his political position, and then there is no confusion about the nature of his assassination. Therefore, people in Ethiopia following the assassination of this artist, they tried to hold a peaceful rally, but the government arrested high-profile Oromo leaders, such as Jawar Mohammed, who is also the CEO of the Oromia Media Network, Baqqala Garba, and many others. The Ethiopian government cut off the internet and, as I said, shut the Oromia Media Network TV. Jailed all the journalists. One of the journalists is also a Canadian. He is still in jail. And hundreds have been killed and several have been arrested. Therefore, we know the position of this artist. He was an independent voice that spoke out about the fault lines in the in the country's political landscape of that country. A couple of weeks ago, before his assassination, the government's action following his death made it impossible to really investigate who was behind his assassination. It was very difficult to investigate his death. Therefore, here at Oromo Community of Saskatoon, we call for impartial and independent investigation of the assassination of this artist, and also we demand immediate release of all political prisoners. I would say their name include Abdi Aggalsa, Yasu Kababa, Baqqala Garba, Jawar Mohammed, who is CEO of Oromia Media Network, which was widely covering the situations going on in the country, Hamza Borana, Redwan, Aman, Yusuf Bashir, and all the journalists. I hope all of us here living in Canada, we don't even know what's going on in our country because no communication, because internet was not available, no phone service. We don't even know what's happening to our parents, to our sisters and brothers who are in a war right now. So we demand the reopening of this Oromia Media Network and the reconnection of internet so that we'll be able to get the information. We demand an immediate end of illegal military command post, which is taking place right now in western and southern parts of Oromia. We call for democracy through the timely administration of free and fair election, which was unlawfully postponed by the Prime Minister. And also we call for the international community to impose sanctions if the above demands are not made by the government. Thank you, Daniel, to come here and make a speech. Hello, I work for Brad Redekop, Member of Parliament, and Jalen I met back in February, and he came to me in the end of June and told me with other people about the hardships you were having, other leaders from you. And I remember that meeting, and it's probably the meeting I will remember the most this year, just as your group explained the hardships that many of the world has no idea of, the hardships your people back home are feeling, and the feeling of, and you guys not being able to feel like, maybe that you don't have like control, or you're doing your part here, and your family's back home, and I know without the internet, and I know without phones and stuff like that, it's very hard to know what's happening. So on behalf of my boss, Brad Redekop, Member of Parliament, I just wanted to come here and to thank you for bringing your cause to light to all the people. So thank you so much for letting, there's many people suffering,
And I want peace in your country. And and I just wanted to thank you on behalf of Brad Radicott, Member of Parliament. So have a great day. Thank you, Daniel. So we invite a representative from Amnesty International to come to the stage and make speech for us. Thank you. Good afternoon, everybody. Nagutin, as you will say in your language. I don't know whether I got it correctly. So anyway, I bring you greetings and solidarity from Amnesty International Group 33, Saskatoon. I'm here representing Amnesty International Group 33, which is a local chapter of Amnesty International Canada. Our thoughts and support are with the Oromo community here in Saskatoon and by extension globally. We stand in solidarity with the Oromo community in this most trying moment. We observe a minute, let's observe a minute of silence in honor of those brutally murdered in the Oromo community, especially Achillu Udosia, an icon, poet, musician, and a rallying symbol of the Oromo community, who was brutally assassinated on the 29th of June 2020. May all their soul find peace in the Lord. We equally remember all those who were killed in the wake of a protest in Addis Ababa and the Oromia region on account of the death of Achillu. Your pleas for justice will not go in vain. We share in your grief. We equally stand shoulder to shoulder with the Oromo people in their quest to seek justice by engaging it in a concerted global call to action within the confines of the law. Amnesty International Group 33 is deeply concerned with reports of human rights abuses, extrajudicial killings, rape, displacement, and the arbitrary arrest of the Oromo people by security agents. In this context, we call on the Ethiopian government to take steps to de-escalate tension and avert further slide into crisis. Prime Minister Abiy Ahmed must, at the minimum, ensure a credible, independent, international and transparent investigation into accusation of extrajudicial killings with the overarching aim of bringing the perpetrators to account. All politicians and journalists arrested in the wake of widespread protests following the death of Achillu should be unconditionally released or charged before a court of competent jurisdiction. Amnesty International further condemns and expresses concerns over claims of journalists and politicians held against their will in very unsanitary conditions in places of detention. The Ethiopian government must immediately rein in security agencies by ensuring that the use of force must be proportionally measured, and the circumstances surrounding the death of large swaths of civilians by state actors and security agencies must be thoroughly investigated. Those found culpable should be held accountable and punished. Never should security agency, in whatever guise, be used as an instrument to stifle dissent. The Ethiopian government must initiate practical, sincere, and profound steps to ease off fears of cultural and religious tensions among the communities in Ethiopia by setting up a truth, reconciliation, and accountability commission focused primarily on addressing long-standing grievances in the nation. The Ethiopian government, furthermore, must allow for the right of everyone to express political dissent without censorship or restraint. Amnesty International further demands the strengthening of institutions like the judiciary, the Ethiopian Human Rights Commission, by making this institution genuinely independent and impartial. We call on the Canadian government, the United Nations, and other global actors to take more than a passing interest in the ongoing events in Ethiopia. Thank you very much. Thank you, Mr. John from Amnesty International. Thank you. Ethiopia is the mother of Africa. We have 100 million people. I know Oromo, they are my children. We understand they are the owners, they are descendants of Ethiopia. We call to the government of Ethiopia without condition to release all the political prisoners, to make free and fair election as soon as possible, and all the human rights agencies to look deeply
I'm very happy that everybody's here with the support of MD office from the human rights. Everybody here, Daniel, I know. And I'm really appreciate we're always with you. I'm here always as a Somali community, as my name, as Mahi Yusuf. I'm here with you every time. We are behind you, we are with you, and we are always thanks to you. Thank you very much. Oromo Hanarato! Oromo Hanarato! Oromo Long live Oromo! Thank you everyone. Thank you very much. So please join us once again in thanking Yusuf. Can you guys join us thanking Yusuf again? Thank you. So kanattan se kesumota Regina Radman Bakabua community Regina do Sheikh Muhammad. Oromo jirtu. Nijira jara sagale ol qaba. Oromo jirtu. Injira. Naftanya nu balleessu yaaddi malee nu balleessuu hin dandeenyu. Namni Oromoo balleessu tokkollee hin jiru yoo Rabbi guddaa taate malee. Nama sammuun furriitu ka waan beeynetu Oromoo dura dhaabbatee Oromoo irratti diina ta'a. Mallasiin addunyaan sodaattu ka Afrikaan sodaattu hundi odoon du'in yoo Oromoon kaate waraana Itoophiyaatii miti ka Afrikaatu hin deebisu jedhe. Akka wanni Abiy kaleessa jaale kun nu deebisa. Nu dufti akka jirruun humnaan ol kaanee alaamanaan keessaa duuban dhiiraa fi dubartiin waan godhuu dandeenyu sagaleen takkitiin sagalee nama tokko kan nama lama walitti hogguu jedhame bakka gaa jecha. Nu dufti bakka jirru kanatti taaksii kafalla. Dalaggoo irratti waan bitannu irratti taaksii kafalla. Warri minbara ta'e paarlaamaa taa'u sun waan nuti kafallu kanaan jiraata jecha duuba. Haadha biyya keessa jiraannetiin waan warri biyyaa dhandhamusan wajji dhandhamaan jiru. Nuti hiriirri yoo yaamame, gargaarsi yoo yaamame, waan biyyaaf barbaachisu qabeenyanis ta'e, lubbuunis ta'e, beekumsaanis ta'e, Oromoon addunyaa kanarra jiru cufti wajjin dhaabbanna. Qeerroo wajjin dhaabbanna. Qeerroo wajjin dhaabbanna. Ummata Oromoo guutuu wajjin dhaabbanna. Sabaa sablammoota illee wajjin dhaabbanna. Nama diina kenna ta'eetiin nu balleessuu barbaadu aqaabollee ofitti hin dhiifnu. Ni injifanna. Oromoon muslimas kiristaanas nuti tokko. Isaan muslimaa fi kiristaana wal nyaata jedhanii deeman hin taphatu deemani wanni sun hin dalagu amma booda. Hin dalagu. Nuti Oromoon tokko. Dhiigaan tokko. Lagaan tokko. Baddaa gammoojjiin tokko. Daldalaan tokko. Qotee bulaan tokko. Dhiira dubartiin tokko. Barataaf wallaalan tokko. Nuti ni qabsoofna. Hayti ni kadhatti malee hin cittu. Kanaafuu hiriira yoo jedhame waan gargaarsa Oromoo laalchisu. Duraan dhaaban adda nu baasaa turan. Kuni maalii jedhani, kun abaa'oo jedhani, kun kafaa'oo jedhani, kun maaliyoo jedhani. Amma wanni san hin jirtu. Wanni dhaabatiin dalagamaa wanni jiru Oromoon akka lafarraa dhabamu. Nuti san ni qeeballa. Har'arraa kaafnee halkanii guyyaa keessatti akka Oromoon bilisoomtuuf ni dalayna. Warri muslimaa guyyaan kurnan kuni guyyaa Rabbi biratti sadarkaa gurguddaa qabu. Ka Rabbitti dhiyaatan soomanuudhaan, salaatuudhaan, qara'uudhaan, Rabbi kadhatuudhaan, du'aayin amma kadhatan tunnu qeebalamti bakka jirtanitti yaa Rabbi mootii zaalimaa kana nurraa kaasi jedhaa kadhata. يا ربي موتي ظالما كان يا ربي نور راكاتي يا ربي نور راكاتي يا ربي نور راكاتي يا ربي نور راكاتي يا ربي سانو مونياجيسي يا ربي سانو مونياجيسي يا ربي كيو أبوديو بالتكنا ولا جلابوبا ولتكاتي 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 ولتكاتي
mee sammuu isaanii naa qabi sammuu isaanii qabi duuballee tutturallee tayaaduu hin dandeenye rabbi isaan haa goggoysu rabbi dhiiga isaan haa dhaabu akka oromoo buqqaasan kanaatti rabbi alaamanaan isaan haa buqqaatu alaamanaan isaan haa buqqaatu ardiin isaan haa jibbitu gosti isaan haa jibbitu aduun isaan haa jibbitu muunyi isaan haa jibbu bishaan isaan haa jibbu bakka deemanitti bahanii galuu haa dadhaban bakka deemanitti bahanii galuu haa dadhaban warri nu gabroomsuu yaadu rabbi isaan haa jiru rabbi isaan haa jiru rabbi isaan haa jiru hanga garii abbaa torbatti isaan haa jiru ka diina keessaa ka nafxanyallee ka oromoo jala seenetti nu nyaatu deemu rabbi isa haa nyaatu rabbi isa haa nyaatu rabbi isa haa nyaatu bara yeroo mallas jiru san yeroo inni warra islaamaa warra baaletiin warri wanni achi jira jedhe warri finxaaleeyyii achi jira jedheetin arsii fi baalen maqaa dha'ee keessaa baase yeroo sanitti baaltokketu deemaa ture akka ammaa kana feesbuukiin hin jiru baaltokki irratti walitti dhufneetiin sa'aa tokko ol lama ol du'a itti kadhataa ture yaa rabbi matamannurraa qabi jennee Junaydii isaa Abdollee yeroo san isa gargaareetiin akka habaashiin biyya seentu godhaa ture abbaan duulallee harka keessaa qaba rabbiin itti kadhanne mallas odoo ji'a laman gahi rabbi dhukkuba kaansaraatiin mataa isa qabe Junaydiillee waan keessa jiruuf tigrametti kaaseetiin akka biyya bahuu isa godhan arraa kaase aboo abiyyillee rabbi isa haa darbu shimallisillee rabbi isa haa darbu addis waragallee isa haa darbu takka takka rabbi isa haa duguugu rabbi isaan haa duguugu jarri kun bakka itti qabatan qabanii bakka itti baqatan qabanii warri maqalee waan hatee waan nyaate ka ajjeese ka hidhe maqaletti dheesse jarri kun bakka itti dheessanillee haa qabanii qabriin isaanii oromiyaa keessa haa taatu qabriin isaanii oromiyaa keessa haa taatu akka rabbiin qazzaafi lafarra harkisatanitti abiyyi qeerroon lafarra harkisu rabbi nu agarsiisu rabbiin nu agarsiisu rabbiin nu agarsiisu oromoon ni bilisoomti abbaa biyya ofirratti abbaa ni taati qabeenya ofirratti abbaa ni taati afaan ofii afaan federaalaa ni taha biyya ofiin bultu kanam tokko dubbanne ni baranna ni bilisoomna bilisummaan kan uummata oromooti. Shamammatiin hedduu galatoomii ulfaadhaa jennaan lafa fagoo sanirraa dhuftanii guyyaa hadhaa kan asitti nu waliin qoodamuu keessanii maqaa isaa magaalaa saskatanii hedduu ulfaadhaa isiniin jenna. Dubartii keessaa namni yaada qabdan dubartii keessaa carraa nuun kennu jettanii nu komattanii namni dubartii keessaa yaada qabdan yoo jiraattan hawwata teenya keessaa obboleeyyan teenya keessaa namni dubartii keessaa yaada qabdan Asiyaa gara kottu.